السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبير توتا في دعوة توتا كنابتوف جرا جرتو سنين جتة عرب فرانك جايبة كمدة سنين دوفي جولتك مقالة أيتون سوكي ديمتت وابتو دف قدياته يو أنا متبلبلي تنجر تليفون كاساني سو تريت متبلبلي أشرا يو أنا إلو لإني maal taatee waan jedhuun karaa irratti qabdee hin dhungattee karaa gubbatti osuma namni argaatiin hin jiru dooriyyoon ittiin alaaltu karaa gubbatti dhungattee jedha lolaatiin hin jira kanaaf amma gurubbii hidheetiin hin jira waan isin jettu waan inni illee jedhu kamoon ilaallu ta'a hamma dhumaatitti na waliin turaan affeerraa kooti sheer laayik sabskiraayib gochuun na waliin turaa isin hin jedha kaayaad isaanii isitu dhungatee fi isa dhungate kamtu akka dhungate kamoon ilaallu ta'a na waliin turaa isin hin jedha amma ni bilbilaaf. بالبلاي في جرا هلو هلو اي موسى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مالتا تنسل مالتا نبو ما ولتني كما كان ريد يعني لامتي شركة كتير كانوا تنين وقت تيو كا مودينر كده وقت كانت كتير من دون ده ده كبار ما يدري ما جتم جابما والله أتيو دراسة يو أنت وجينر كتير كناتي وصار في ركاب ما كذا كتما بيا كده تصور من هم دينار ما بدهم كذا مالني ani jechuun dukkaana suuqidha waa bitaa jedhee isin ergeemi ati Musa imaraatti ati fayyaan qabdu ati yoo jaalatte jechuun ani maal si godhe jechuun suuqii deematti waa bitaa kottaa isin jedhe malee innillee amma kasin jedha kasin ati maratti a'udhu billahi ati maratti sifa maal jette karaa gubbatti qabdeetiin irra dhungattaati yoo gaafadde yoo barbaadde manatti hin gaafattu isiin isaan na dhungate angkasin jedhaa jiru bar isin na dhungate jedha baramin isin na dhungate isin qabee giddi na dhungate jedha inni maaliif beeka jaalalli kun bakkeen filatu bar maaltu beeka isin maal jette isin maal isin marattani ka karaa gubbatti Musa imaraatti ati yoo wal jaal hamminu booyaa jirti miti Musa isin lachuu amma ina caqasa Musa karaa gubbatti wacina Musa caqas karaa gubbatti wacinaati caqasa amma karaa gubbatti wacina
waan jechuun rakkoo jiru manatti ilaalla gala manatti ilaalla wacinaati amma ndaaratti maal ati maraatti dhiira kadhuun gattuuf karaa gubbaatti fayyaan qabdu Musa ati mata ati fayyaan qabdu sila karaa gubbaatti maal jetteeti ni micoo qabdaati hoyo laala ani jechuun hawa bittanii dhuftanii fi malee karatti wal dhungattanii fi miti wal dhungachuu barbaadan manatti wal dhungattanii maal mataan qabdanii si maal taate ijoollee Musa imma raatte si ati amma maa wajji amma gara mana kottaa rakkoo inni akka qabu isa qabaa si qaba ilaala yoo wal jaalattanillee wanni kana mara kanatti baay'ee isin jechuun kanatti wal dhungattaniif hin jiru galtaniitiniin atis sila maa waccarree karaa gubbaa dhaabattanii maa waccan osuma waccan makiinaan akka isin dhoofne amma kotta amma gala amma Anifa Branki sirat dalainne atillee dhunganne kanaaf Brankidha akkasi siin jedha dhiifama Branki si goone Brankidha hin ka hin booyin kanaafuu biraankiidhaaf jechuun anumatti akka waan dhungattu godhii biraankiidha kanaafi dhiifamaa sin jedha dhiifama guddaa dhiifama 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 biraanki sirra dalagee sin jedha bara kabajaamtoota fi daawwattoota kanaaftuuf biraanki ajaa'ibaa mucoora dalagnee jirra waliin magaalaa dhaqaa jedheeni walii magaalaa ergee achi booda mucaadhaan akka nama jaalateetti dhungadhu maalii harka akka qabe jedheeni akkasii biraanki ajaa'ibaa irra dalagneetiin jirra mucayyoo boochisne akkasii isiniin jedha kabajaamtoota fi daawwattoota kiyya hamma viidiyoo ibaatee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu